عسابلو براملو براملو كارن من باغدا إيسا تكنجل مساج الجبيسا تائسنا سبب الرئيسا يا الشنن جتشوني يا بالشنن يا بالشنن يوفقني مداسا واقارا وننو آنسنوني نمي تقويو شنن بوتته واقي شنن تبوته نان تلته نم تقو شنن بوتته يو جني متا قبا هكلام قبا ميللام قبا شنيو إذون تلا نميجو تلا أما يبي واقا كانوا فدان نون تقوكار شنني أرمرادو Akkisiin sanii galtuuf suntuu qimanii kasii kophaa jirti. Kuni saayinsii Oromoo gugurdaa kana miidhagina dhaqqabii warra seeraatiif warra gorsa malee. Kanarraa fudhattee duuba gadaa shanan jaarratte Oromoon. Gadaa shanan akkisiin ijaarratteeni guyyaa gaafasii wanni jira. Warra sirna Oromoo kana ijaaruu fedhuu fi warra uummati kutaa ganna hedduu ganna sadii ganna afur akkana kutaa erganii ganna akkanaa. Ayyaana haganaa ulaa ardaa lafaa akkanatti odaa roobaatti biyya walaabuutti akka isa wanti deemtan murtii gadaabbaa jedhanii ulaa nanii qubatti ergan. Ulaa miilii namaa deemaa danda'a fardii dhaqqabbii danda'u farda muummee hin qabne cufa ergan. Ulaa dheedii jiru, ulaa reerii jiru, ulaa ollaan jiru hanqachuu hin danda'u. Inaaf leen dhufe. Nama maddi tokko keessa dhufe maddi yoo jennu eeda gamit jira reera gamit jira reera kana ollaa gam qaba ollaan tokko mana gam qaba akka gadaan tun beekuu dandeettu namni keessa dhufuun nama waan kana cufu beekuu qabna dhufa uummati Oromoo fulanni jiru dhufa namni irra dhufa amma nam dhufu kana keessa filannooti amma gadaatti seer gadaa gabbaa amma biyyi qoodu kaanii nama tokko fudhata. Abaluun kun amma nama armi jiru. Am warri luba kanattai ka armi jiru niru armi jira ka armi jirre war armi jiru tiktingala in bekam warri arri gada ta'i gada warri immo kanatti aanu raab warri kanatti aanu kuus warri kanatti aanu gamme warri kanatti aanu dabballe am gogeessi shanayyoo jedhani Oromoo dhaabbii shanantana gargarbaa. Warri amma gadaa jedhaniin guyyaa annii ergaan tun armatti galte maddum jiru cufa warri gadoomii dhaqqabe jaarsaaf jaartii warra gannii guddate ka abbootii jarsunii kurum jirullee torii waliin jireenyi isaanii waan isaan itti jiraatan waliin gos keessatti hambisanii jar gugurdaa kana gadaa mootii jedhanii dhiiraaf nadheen ijoollee wanni qabanii utti amma warra gadaa kan waliin gadaa ta'uu fi kurum jiru caffee jilaa walti godhaan. Guyyaa kun caffee jilaa walti godhaan warri kun hin gadaa adulaan jaanu arm keessaa hin filamti. Adulaan jaan eegi filamtuufillee deebitee garbaafamee dhiquu fi kaan filatti jaarsaaf jaallabaa fi makkan waan cufaa isitti diriirsee of duubatti midhaaffata. Kun dhaabbata gadaa tokkooti ijaarsi gadaa haganaan ijaarame. Obbo Dabbato abbaan gadaa ganna saddeetti filamaa jettan ganna saddeettan kana keessatti yeroon isaa wal ga'anii rakkoo uummataa haasa'uudhaaf wal ga'an jira ganna saddeettan kana keessatti. Injira jarri kun torbiin isaaniitu yookaan jarii torbaan kun yeroo hedduu wal ga'uu danda'an yeroo gurguddootu jirimmoota isaanii uffa yeroo sun danda'anii hin dabarsine kasaa wal ga'uu danda'an.
كان الكن اللي ولت دفني قيا اللي ولت دفني تاني إما وجيساني في ولت بدي أمو ينو بودو نميت في بيت كيسا والقامل إنتان يرو كرة تنجر يرونتني بالي فودني إيقو الرم قدوم أرغن ganna furitti guyyaa tokko gumii koran guyyaa gumii koran kana kor gumii kanaan duratti korii gumii kun yoome ta'u korii gumii kun ayyaana kame ta'u labsaan isaa akkamiin deemu inni jikamii malee tani jedhii walitti dhufee jedhii torbiin kaa walitti dhufee waliin taa'ee wal gaafatee guyyaa itti walii galee ji itti walii galee ayyaan inni walitti dhufee teeffate itti walii galee akkanaan labsaa korgumii ergan guyyaa kanaa walgeettiin gugurdoon namichi beekuu danda'u kajarii walga'umarii danda'een tolchine tokko korgumiiga guyyaa kanaati korii gumii kalammeesoo yootun gumii gaayo ammallee ganni lama teetti gumii gaayo irraa horsun irraa kaa'ate ammallee gumii eeldalloo korti aduu gumii eeldalloon korri akka kaa walii dhuftee gumii eeldalloo ganna kana koruu gumiin eeldalloo jikam keessa koramu hayyaaniin gumii sun koruu malle ka gumii walda'u malle hayyaana kami ergaanu namaa gama erguu malle fardaa gama ergina waan kan wal gaafachuuf qophee gumii sana tolchuu fi guyyaa kanallee isiin torbaa wal geettee waliin teessuma hin taatu wal geettite ammallee ganna lama fixattee ka'ame baalli isaan irraa fuudhaa fi ganni dhibiin bultiin jee wal jiraatu malee homaan jirre kore eegee yookaan naannoo gumii ta eegee gumii caffee jilaa tasadeessoo jarii torbaan itti wal gahee gumii caffee jilaa hayyaan isii walitti dhufu ji isii walitti dhufuu mal ergaa akka itti ergan waan kana dubbachuuf qophee gumii caffee jilaa tolchuuf waldeettiin jaraa gugurdoon sadeessoo guyyaa kan asirratti ganna saddeet kana keessatti bakka sadii adda qo'atan yeroo sadeen tana qofa keeysoon barbaachifte moo akkuma gartee rakkoon kaatee takka haalli dhibii tokko keessaa torbiin kun wal ga'anii haasawan sadeen tun adoo rakkinni dhufuullee baate adoo dhibii homaallee laf jiraachuu baate sadeen tun waan hin hanqanne yoo cufii gada cuf keessan markan sadeen jedhu kun hin qopheetaniin qaba ammoo yoo rakkinni jira wakkatuma rakkinni jiru halkanii guyyaallee wal rakkinni isaan laalu rakkinni biyyaa yoo inni dhufe adda wal geettee rakkinni kan hiittee rakkinni agasirraa borillee yoo dhufe ka jarbalee ni qabne walitti. Teessoon gurguddoon sadeen kana jettan addaan nu baaftanii himuu dandeessanii? Teessoo sadeen tanatti wanni isiin gumiin tun feesiftee yookaan gumii wanni qoranii fi gada tana keessa biyyitii miidhamuu fi biyyitii gammaduu biyyi miidhame maalti dhaqqabe biyyitii gammachuu akkam geettu qabdi inni gada tana akkam isanii fakkaata dhibii eessaan seenu warri ibiddi gube eessi jira warri nyaaphii hadhee sigisse eessi jira namni nyaaphii loon irraa fudhate eessi jira namni dhukkubii loon irraa obbaase eessi jira warri oolaan obbaafte eessi jira warri roobii obbaase eessi jira hiyyeessi abbaan qabne ka abbaan irra du'e ka ati irra doote ka nama aanaa guddisuu hin qabne kame eessatti argama dhibi biyyaa hiyyeessayyeetti jaarsi laafaa jaarti laaftuu jallaa ammoo jallataa nama seer biyyaa balleessu nama finni biyyaa didi ka gosin qarqaare ka rakkataa gosaa buusaa gonofaa didi ka kaattoo ka daandanaa ka muudaa waan cufaan nama biyyi duubatti harkisullee sibaa biyyaallee yoo jiraate biyyi keessatti dhaga'u gammachuun biyyaallee yoo jiraate gammachuu biyyaallee dhaga'u didi biyyi dhaqqaboo jiraate waan biyya dhaqqabduuf dhaga'u gadaaltu wanni isin dhaabbattuufi hiyyeessilleen akka jiraatu inni gammee diqqaa hin qabne kaabbaan qabnellee akka guddifamu namni loon nyaaphee irraa fudhatee yoo jiraatellee akka itti hirban akka warri loon oolaan irra balleessitoo jiraate itti hirban warri manii gubatee kartii irra baddee dhibi qabaatee yoo dhibii isin akka jiraatu waan qabduun gochii horii dabartee manaallee akka itti hirbitu waan dhibi nam dhaqqabe karaa bisaaniitiin karaa oolaatiin karaa qilleensaatiin karaa dhukkubaatiin humtu faanuu dhibi dhaqqabe warri kun biyyaa hiika ammoo namni dhibilleen dhaqqabe namni cuftii gadaa danda'eetiin arguu hin danda'u immoo korii gumii kun hin ganne guddaa deemee walitti dhufa yoo korii gumii kun walitti dhufu korii gumii kan namuu guyyaa beeka namni gos keessa dabsanii dabellee yoo jiraate
warrummaan jaarsaa ka jaallabaa ka makkalaa warrummaan kun garbaa meeqichi biyyi kee jiru ka biyyi fiduu jirullee yoo biyyallee dabse akka dabii biyya kulleen immoo gadaarra hin dhugan waan cufa riippoortii waan cufa argachuuf ammallee biyyi qarqaaruu fi waan biyya dhaabbatteef kanaaf guyyaa tokko akka namni waan himatu qabullee cufachi deemee himatuu fi korii kun tanaaf ta'a. Korii kun kan ganna saddeet keessa guyyaa sadii deebu kun to'annoo jiroonni biyyaatiif qoqqooddi biyyaa akkanaa sana qaba. Teessoon sadeessaa tun hedduu barbaachisu fakkaata. Maal jijjiirraa baalli fa'aa jira, jijjiirraa abbaa gadaa fa'aa jira. Eessa sadeessoo tuni baani waa waliin dabarfatu qaba. Guyyaa sadeessoo kana fuudhaan baalli lage abbootiin gadaan jijjiira. Abbootiin gadaa dhibii gasseena. Abbootiin gadaa dhibii gasseenuufi warri gadaa sanarra jiru jijjiiramuufi amma jijjiiramni isaanii kun finni biyyaati. Finni kana keessatti tokko wanni irra jedhan miidhama gadaan tuni sabi bal'aani. Ka sabi bal'aan duuba waan isaan fuuneef yookaan waan itti dhugeeffatanii gadaan tuni humnuufiitiin itti fudhattee sabi bal'aa fatolchite yoo qabaate sabi bal'aan irra gadaan haaritti illee gasseetti. Gada kan fulai namni irraa himatu yoo jiraatu amma irraa himatu fudha. Biyya sadeessoo kana akka inni qulqullummaan gada irra bahe akka inni biyyi miidhee bahe ka gadaan haariittiin gasseentu illee armi jirtu kan inni himatan illee armi jiru ka uummati Oromoo warri laduu yaafii billee itti fudhachifatamuu kalame armi jiru miidhamaaf gammachuu illee waan gada san irra dhaqqabe tokko tana uummata irraa hin eegan garuu gadaa kanatti uummata irraa eegan. Yoo akkas taate ganna saddeettan kana keessatti waan abbaa gadaa godhe tola isaatiif hammeenyi himamee jettan. Tola isaatiif hammeenyi isaa egaa himamee yoo inni hammeenyi tolchee jee maal godhan? Yoo inni hammeenyi tolche guyyaa gadaa qaraa guyyaa gumii qaranni korkaanu yoo hammeenyi jiraatu ka guyyaa kanaatu gabba. Yoo guyyaa kan badin bahin guyyaa lammeessoo gabba. Amma hammeenyi kun seer durii hin jirre kan inni biyyi keessa faa seeraa Oromoo ka wali dhufa keessaa tolchoo jira. Murtii duriin jirre faataa biyyitii diqqaan dhalate baratu tanni itti guddatu tanni lafa keekkaa yoo jiraate ammeenni kun akka inni biyyatti hin dabaratu. Seer inni alma kaa'ee biraa deemu kana eeginni seer durii bahee inni nu itti dhufu hin ta'in seeri kun yoo seer biyyaa fuudhu qabeenyi jaalatu hin ta'in yoo seer gumiin gaaf qara koratti baafatti hin ta'in biyyarra akka fufidha. Lammeessoo yoo isarraa immoo nama waa himatu jira yoo wanni himatan kun dhugaa ta'an dhuma gadaatan irratti abiyyi dabse korii lamaan karaa kaan dhibi irratti hin garre yoo dhibi kun immoo dhibi dhugumaan silaa warra kan dhaqqabu saba kan irratti hojjetamuu maliin ta'e ilmi isaa kan dhalatullee suniin qaba abbaa gadaa ta'uu yoo fedhatillee argatu adulaa chaanuu keessatti qooda argachuu hin danda'u hayyuu garbaa meedhichaallee keessatti argachuu hin danda'u. Asapelo, Puramelo, Puramelo, Karan manis bagada esa, Tekengal mataja jabinsa, Ta esena sababare.